bakka tikkeetti kutii faadeemtu dhukkubuu jalqabuuf fakkaata jetti. Achi yeruma sana tikkeetti torbee sana keessa naa kutanii nan galee. Ergan galee garuu waan tokko abadan waan akkanaa ofirratti bara mucaa durbaa mucaadha. Waggaa 11 waan taateef mucaadha. Biyya Arabaa deemeen hojjedhaa jettee Riyaadiin geessu keessa geenye jechuudha. Mucaan durbaa waggaa 11 waa biyya Arabaa maalitti beekti mi'am? Warra ishee jala jiraachuuf warraa ergamuurraan kan hafe waa'ee biyya Arabaa maalitti beekteetu biyya Arabaa deemuudhaaf kaatee dallaalaan oofe sunoo maal jedhama? Silaa karaa bahaaraas yoo ta'e karaa kamuu yoo ta'e dallaalaatu nama oofa. Isatu dura karaa nama qajeelchaa jechuudha. Namni kamuu ofiisaatiin ka'ee hin deemu. Baay'ee nama ajaa'iba. Inni kan biraa obboleettii kana ilaala. Ani garuu yeroon ishee argee waan yaadadhe dhugaa waaqa. Dhuguma waaqni yeroo baay'ee si oolcha jechuudha. Waaqni akkamitti akka si oolchu hin beeku. Harki ishee kun akkamitti akka gubatee ilaalaa. Wanta akkasii kana anaanuu na mudateera yeroo lama jechuudha. Garuu waaqni si oolcha si eega jechuudha. Dhugaa waaqa. Yeroo akkas argitu immoo waaqa galateeffachuu qabda. Yaadattee galateeffachuu qabda jechuudha. Maaliif yeroo kaan hin yaadatu kan namni waan keessa darbe hin yaadatu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akka kootii akkam jirtu. Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqa haa ta'u. Lafa jirtan sun hundaafuu nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa isa jalqabaarraa yoon ka'e mucaan waggaa 11 kun mucaan durbaa waggaa 11 karaa bahaaraatiin namoota karaa bahaaraa deeman wajjiniin deemtee Riyaad magaalaa Riyaad gahuu jechuun ajaa'ibaa jechuudha. Kana qofamti achi gahuu ishee qofa osoo hin taane wanti ilaalamu mucattii kana warri dhiiraa gudeedanitti taphataa achiin gahanii mucattiin amma sammuun ishee sirrii miti. Sammuun ishee illee sirrii miti jechuudha. Humaa himachuullee hin beektu. Isa amma himattee deebitee himachuu hin beektu. Waan tokkitti qofa himatti hojii nagashaa'itti siraas gabbuun jetti. Mucaa waggaa 11 hojii maalii hojjetti meeqoyi? Hojii akkamitti hojjettisi? Maaltu ishee barsiisesi? Dallaalaan mucaa hammattii kanaa fuudhee namoota gurguddaatti dabalee akka isheen oofamtu godhe kunoo nama moo bineensa inni? Dhugaa waaqa ana dhibee jechuudha. Magaalaa Riyaaditti namootatu argee jechuudha. Namootatu argeetu mana ofiitti gashe jechuudha. Warra Itoophiyaa ta'an jalqaban daa'im kan viidiyoo sana waraabeeyyuu dubartii Itoophiyaati gaa. Dubartittiidha jechuudha. Argitanitti baay'een keessanuu anaan garuu baay'ee na ajaa'ibe akkaataatti namni yaadu jechuudha. Namni ilaalee mucaan hammanaa akkamitti deemti jedhee hin deebisu warratti himu. Of biraa hin ari'u. Kana reebanii maal godhanii manatti kan ol gashanidha. Mucaa waggaa 11 jechuun bari. Dhugaa waaqa. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Yeroo baay'ee haalli jireenya biyya keenyaa kun jechuudha. Egaa namarraa dhaga'uu dandeessi. Yeroo buna dhuganfaa maatii keessatti dhageessi. Waa'ee biyya Arabaa kana dhageessi. Kanatu keessa irraa jechuudha. Garuu amma maal ta'eere? Mucaan kun tokkoffaa hojjechuu maal achi yaageessu malee hojjechuu yoo hin dandeessu. Amma immoo sammuu ishee gadhiiseera. Sababa ijoolleen dhiiraa gudeedaa turanii fi sammuu ishee gadhiisee jechuudha. Ganaa amma biyyatti gashanii maal ta'eere? Rakkina faana deebitee galtii jechuudha. Dhugaa waaqa. Warrallee ijoollee isaanii to'achuu qabu. Ijoollee akkanaa sirriitti ilaaluu qabu. Eessa akka isheen deemtu eessa akka isheen ooltu jechuudha. Egaa nuti aanumoo waa'ee obboleettii suuraa kanaati. Kan ishee kana baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin kun harki ishee akkanatti gubatee sanuu hojii immoo ni hojjette jechuudha. Wanti qabdi maqaan isaa maal jedhama? Yeroo tokko wanti nama kuffisu hin jiru. An hin beeku garuu anaanuu na mudateera dhugaa waaqa guyyaa lama jechuudha. Wanti akka kanaa jechuudha. Guyyaa tokko bariidhaan ka'ee mucaa mana barumsaa akka dhaquuf ijoollee lamaan hirribaa kaasee mana fincaanii geesse fuula dhiqee yeroo deebi'u aannan kufe saalaa irratti hin kufe dhugaa waaqa yeroon of baruun arge.
saala irratti hin kufe garuu saala keessa beektu waan arge jira xarapheezaan jira hunduu jira garuu humtu tokko nan tuqne yeroon of baru fayyaadha. Mucaan iyyuu ndaamma hirriba keessa jira ijoollee arbaa gaa beektu bari dirqamaan ka'u soofaa irratti mugeera yeroon achi of baru. Inni achuma ka'ee garuu hojiitti fufeeramu bakka normaaliidha jedhee jechuudha. Gaafa lammataa immoo halkanidha. Madaamiin iddoo azuumaa turtee sargii dheettee beeku waan ta'e iddoo ta'e turtee halkan keessa sa'aatii 9 moo meeqaan dhufte. Sa'aatii 9 yeroo isheen dhuftu ka'ee balbala irraa banee dura ijoollee bira ciisaan ture yeroo isheen dhufte hirrii gwaaddanyaa ishee tokko faana dhufte isheen erga dhufte gara gorfaa kootti deemuuf osoo hin jedhu ammas nan kufe guyyaa sana jechuudha. Dhugaa waaqa maal akkan ta'aa jiru hin beeku an waaqa garuu yeroo sana galuuf jedhaan jira. Namichichaan tikkeetti naa kuti hin jedhaan hin ture. Inni garuu qoy jedha. Qoyidhee ji'aan inni irratti lakkoofsiseera. Achi gaafa sana nahanii madaamii fi gwaaddanyaa ishee hin nahanii akkuma biyya keenyaa jechuudha fidanii laayitarii yeroo namni karaa irratti kufu inni kaan kibiriitii faatti caara yoo yaadattu ta'e kibiriititti caare aara isaatti godha. Maali akka ta'e hin beeku. Isaan kun immoo laayitarii godhaniitu aara sanatti aarsan ture. Yeroon of baru jechuudha. Yeroon of baru akkas godhan. Isa booda bakka dhaqi ciisii jette achi of baree dhaqee nan ciisee. Maal akka ta'an jiru garuu hin beeku dhugaa waaqa laal. Itu amma fakkeenyaa fi mucattiin kun akka kanaatti kuftedha. Yeroo himattu isheen uummata bakka keessatti yookaan duubatti si kuffisuu danda'a yookaan hunduratti si kuffisuu danda'a. Akkamta akka kuftu hin beektu. Maal akka ta'aartu hin beektu jechuudha wantichi. Inni akkuma maal akka ta'es hin beeku an. Booda madaamiin sodaattee namichaanii bakka tikkeetti kutiif haa deemtu dhukkubuu jalqabuuf fakkaata jette. Achi yeruma sana tikkeetti torbee sana keessa naa kutanii nan galee. Ergan galee garuu waan tokko abadan waan akkanaa ofirratti hin argine dhugaa waaqa marga galee waggaa 4 keessa hin jira. Mucattiin kun illee akkas ila osoo nyaata hojjettu funduratti asii achi gaa ilaallu yookaan zayitiitti ishee gubee yookaan waan ta'e achi bulluqqatu ishee irratti garagalee waan ta'e jechuudha. Akkasitti mucattiin kun akka jiru harki ishii kun ilaala akkattiin guggubatee sanummoo hojii hinuma hojjetti amma garuu baay'ee wal naqabate jette gogaansaa kun baay'ee wal naqabatee hojii na dhowwee biyyatti nagashaa itti namoota kadhatti dhugaa waaqa. Egaa waan akkasii yerootti akkamitti namatti dhufa seeta yaadni namatti baay'atu dhiphinni yeroo namatti baay'atu yeroo tokko yaaddee yeroo yaadni sitti baay'atu dhiphachuu yeroo sitti baay'atu hirriba faa yeroo dhabdu biyyatti nan gala jettee jara gaafattee yeroo dadhabdu yaadni kee biyya galee foon kee achitti faa yeroo hafu anamma yeroo baay'ee bakka kontiraat ergan fixee booda taa'uun barbaanne sammuu koo baay'ee na dhukkube waan isaa maal akka ta'e hin beeku. Ijoollee dhasin eegaa ijoollee faanan iyya waan ta'eef ijoollee 3dha. Bakka sa'aatii 10 yoo darbu sa'a 10 akka biyya sanaatti sa'aatii meeqa jechuudha. Asiriidha booda mataan koo baay'ee na dhukkuba. Dhugaa waaqa yeroo hundaa jechuudha. Baay'ee bit jedhee mataan koo na dhukkuba. Bakka jireenya na jibbisiisu dhugaa. Maaliif akka ta'e hin beeku yeroo sana jechuudha. Dhumarra gahee na salachee na jibbisiise. Bakka yaada sana natti fakkaata dhiphina sana natti fakkaata. An osoo hin beekin bakka kufuun jalqabe. Dhugaa waaqa kufuun jalqabe jechuudha. Achi garuu waaqni dafee mana sana keessa biyya sana keessa na baasee ergasii galee mataan koo nagaadha. Mataanis na dhukkubee hin beeku. Waan akkanaas natti deebi'ee hin beeku. Dhuguma bakka yeroo nama irra bahu dhiphinni yeroo sirra bahu yaadni yeroo sirra bahu dhukkuba ati hin beekne tokkotu dhufee si qaba. Dhukkuba wayii si qaba jechuudha. Stresiidha jechuudha. Itoo hin beekin kufta itoo hin beekin waan ta'e ta'oo nyaata hojjettu abidda irratti kufuu dandeessa. Hin beekamu darajaarra si darbatee konkolaachuu dandeessa waan baay'ee jira. Kanaafi hamma tokko of dhaggeeffadhaan siniin jedha asirraa kee of dhaggeeffachuu qabdu. Dhugaa waaqa
of dhaggeeffattanii waan isinirra jiru miira isinirra jiru yaada isinirra jiru of hubachuu qabdu. Yeroo sana furmaata ofii kennuu qabdu jechuudha. Akkuma ta'etu furmaata ofii kennuu qabdu jechuudha. Isaaf garuu waan isin eeguwanii baay'ee rakkisaadha biyya Arabaas. Birrii isaa qofa ilaalama malee side effect isaa yookaan dhiibbaan rakkoon boodarraan namatti dhufuusaa hin tilmaamamu dhugaa Waaqa.